Lamsi kee kameraan irra. Kodi kameraan irra lamsi. Akka prank taatee tana jiru ችግራለሁ አረረ ፊዳ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوت هردفتوت وبيتيوب أكم نجاجرتو فيا كيساني أكجرتني أبدي جودان كبجتشودا أكجرتني سمو نتجرسي ساجرتو ترتي يرود إيران بود دبي فيديو قدي سني دي سجوا بارتة تشودا همسلاتي درانا إلى التنيس إلى لوبات تنجتشودا قسني دند أمين نمون نجرتني فيديو تيجي وتاني شيريس قوتاني هم تيجي ما ميجرا جتشودا أما سماليني سنرا بربادة سني اتفاقاتي أما ينيا تكوما شنتما جودي منا جتشودا ودو يسنجرتن هنگا هرات كنين كوما شنتما تون سينين توري جتشودا seriously معلومة سني تبلسه بدين كيا مالي hanga kana hunda kuma furtama keessatti nadhiistanii na biraadeen jechuudha achi nageessanii harka na jalaa fudhattanii kuni ta'uu qabu natti jabaadha na jijjabeessa na cinaa dhaabadha share godha comment godha like godha complain godha namoota biraan gaha sirriitti jechuudha viidiyoon teenyatuun haadeemtu jechuudha waan isin ajaa'ibu nutis waan gaggaarii waan barnoota qabu waan isin bashannansiisu waan isinitti tolu kan isin hojjechuu dandeenyu gaafa isin maal gootan isinitti fakkaate yoo isin daawwattan jechuudha yoo isin waliif qooddanidha jechuudha kan nuti isin booharsuu dandeenyu kan nuti isin gammachiisuu dandeenyu jechuudha kanaaf nu waliin taa'aa isiniin jenna share gochuun dagatiinaadha walitti like godhaadha share gaafa gootan viral gaafa taate viidiyoon sirriitti ilaalamti jechuudha santu bu'aanuu qaba jechuudha oromootiyaa garaa walitti hin jabaannu garaa walitti hin dabnu dhugaama rabbi dubbachuudhaaf jechuudha silaati akka aayidiyaa keenya otoo afaanii warra ollaa kanaan hojjenne bakka kana akka hin jirre beekna garuu kennuma wayya hin jiraa miree yeroo tokko jechuudha sabboonummaanis hin ulfaata gurbaan kun gurbaa sabboonaadha nama mishaadha sabboonummaan naqabeeta amma silaati deemee ture isin harkaa jechuudha kanaaf akka isin jalaan deemneeti share gochuudha hin dagatinaan isiniin jedha eegaatii har'a maaltu si fide maaliin dhuftee maaliif dhuftee naan jechuu dandeessu jechuudha wanti dhufeef maal isinitti fakkaatee prankiin anaa fi najuu gidduutti deemaa jiru jechuudha lola Iraanii fi Ameerikaadha caala lola Israa'eel fi Iraan caala baay'eema speedy addaatiin deemaa jira jechuudha isin har'a prank kana gooti amburu deebisee prank sii godha iftaan isin prank kana gooti haala kanaan itti fufaa jira jechuudha gidduu kana keessa revenge prank jedhama baay'ee revenge prank yookaan immoo haloo ba'uu jechuudha waan isin goote ho'i neegaa jalatti maa anis bifuma saniin jechuudha akkana kanaaf maal gochuu heddaanganaan jechuu dandeessu jechuudha gidduu kana keessa ergisiin gara manaatti galtee booda keessummoota hedduu dhufaa jira namoota baay'eetu dhufaa jira hiriyoonni isii nama hedduu dhufaa jira jechuudha even namni nuti hin beekne baay'een isaa jechuudha warroonni sooshaal miidiyaa irratti nu beekanii namoonni biyya alaa turan namni lama maatii isii biratti dhufanii jiranii akkasumas sooshaal miidiyaa gubbaa irratti waan nu beekaniif qofa waan nu dinqisiifatan waan nu jaallataniif qofa jechuudha jaalalti isaanii kiyyaa ta'uu keessi yaa ta'uu hin beeku chiikonni lama dhufanii turanii kanaafi waan isin ajaa'ibu marqatanii maal jedhanii maal kan isaan nuti dhufan jechuudha achi yeroo turreetti ummaa isii bira yeroo turreetti jechuudha kanaafi har'a maal gochuu deemtaree kana hunda odeessuun maaliif barbaachisee naan jechuu dandeessu wanti ani oh my god kana hunda hasaa jiruuf maalidha isinitti fakkaate najuu keessummaatu sitti dhufaa qophaayi waan si barbaachisu qopheeffadhu nyaata keessummaa nyaatu qopheessi dhugaatii qopheessi waan barbaachisu hunda akka silaatii keessummaata akka simachuudha qabanitti keessummaa simadhu jechuun ni deema keessummaa san ufuma kiyyaa ta'ee dhufa jechuudha kunoo uffata isiin kana dura hin beekne siistarii wanti yarraa fidee dhufee jira jechuudha uffata kana isinis hin beektu kanaaf ufuma kiyyaa uffadhee qoqophaa'ee sagalee tiyyatana jijjiiradhee haga naa danda'ametti jechuudha shamara ta'ee perform gochuufi jechuudha bakka shamara biyya alaati galte wa'ii ta'ee hojjechuudha deemaa jechuudha waan isin ajaa'ibu kanaaf na beeyti moo nan beektu qophaa'een jedhaan waan barbaachisu hunda dafii qopheessi keessummaa san deemeen fidee dhufaa jedhaan biyya biraatirraa dhufaa jirti fidee dhufaa jedhaan san booda ishii mana kana keessatti hin qophoofti ufuma kiyyaa deebi'ee dhufa jechuudha uffata kana uffadhee ufuma kiyyaa deebi'ee dhufa
yookaaniif asumatti isii bakka biraa ofirraa erga waan ta'e qopheessiin jedhaani yookaan kushinaa deemtu yookaan immoo akka alabaatu akka gara suuqii deemtu godha yaada kana erga itti mee booda jechuu waan kana biraan gahee gara ta'e wayii isii erga san booda uffadhee reedii ta'ee qophaa'ee ufuma kiyya jijjiirame asumatti isii eegaa jechuudha. Haga isiin achi deebitu akka nama intala san fidee dhufeetitti jechuudha. Akka nama fidee dhufeetitti intalattiitti itti himaa jechuudha. Akka nama lama ta'ee taphachuu deemaa jechuudha. Kanaaf na wajjin turaa, na duuka bu'aa, hin bohaartu, hin gammaddu, hin kofaltu jechuudha. As keessatti waan isiin gootu kanuma ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf oluma waamna isiima. Najuu, Najat. Kottu dafii kottu ariifadhume. Hayyeen iyyuu jedhi. Maal goota sitti fakkaate? Keessummaan nu dhufaa jira. Keessummaa jabduudha. Kalee dheengaddanaa bilbilaa turanii akka caara ta'e immoo hin dagadheen jidduutti sitti himne waan manatti qoosan wayii see namuma yuutuubii keenya irratti nu beekuudha namuma nu hordofuudha. Biyya alaatii galtee dhufee isin ilaalu malee dhufee Najuu ijaan argu malee daa'ima teessan san ijaan argu malee naan jechaa jirti. Kanaaf poostaa gaheera naan jettee isii fideen dhufa waan barbaachisu hunda isaa jechuudha qopheessiti waan nyaatan waan dhugan qopheessi. Sagalee ol fuudhi akkasii miti namni keessummaa simatu akka kanatti naas qabu qoftannee dhimee akka kiyyaatti jedhanii jechuun gaarii miti. Kanaaf maal jettaree? Hoomuma nan jiru jedha waan keessummaa simatan. Salphisi ilaalee abbaan qabeenyaa odoo as jiru moo wabiitu as jira bar waan bar investu godhaan isaa miti natti waan bitamuu qabu tokko lama sadii jechuu kan hundaa sun sirraan eegamu wabii waan kana godhi ayyee ish. Kana mara keessummaan dhufu kun kamaaliiti? Keessummaa ajaa'ibaatu dhufaa siin jedhame nama kana dura nu hordofaa ture yuutuubii irratti yeroo dheeraa nama nu hordofaa turte nama baay'ee ma appreciate nu gootu nu dinqisiifattu hordoftoota keenya kiyyas miti keetiis kenna jedhama. Kenna kanaaf si kana nama hordoftu kanaaf isheen dhufaa jirti jechuudha. Dhaqeen fidee dhufa ati maal goota sitti fakkaate waan jiru hunda waan barbaachisu jechuudha. Ani mucaa suuqiitti siimeen darba dhayxee achii fudhatta kanaaf isii fidee dhufaa jechuudha. Anatu dhaqee fuudha? Nakki natu deema. Ana dhaqee fuudha ati asii qopheessite. Suuqiidhaa jechuun mucatti meesii bira daraan itti hima bakka waan barbaachisu. Haati manaatiin dhufti waan barbaachisu hunda qopheessiif waan isiin feetu itti kenni jedhaan ani transfer godha maallaqa jechuudha. Kanaaf qophaa'e kan dafiti nama guddaadha akka nuun qaaneessine bunallee danfisaa waan hunda isaa qopheessi kan. Dafiti qopheessi ati ammuma kana amma taa'uun hin barbaachisu na jee amma ol jedhiiti. Kanaaf dafi meeshaa bunaa dafi ati waan barbaachisu hunda qopheessi. Ariifadhu kalaa. Dafi garana fidadhu garanatti. Ariifadhu bannaati. Namni nama kabajee alaa dhufee isin argu malee isin ilaalan jaalaluma akkamii akka rabbiin nu kenne bara ni hin jaalle. Kottaa himee bannaati. Dhaabachuu qabadhin dhaabadhaan. Siquu qofa miti. Maaltu jira? Maaltu jira wanti biraa? Achi dhaqee siin bilbiluu Dafi ariifadhu. Mucaa gadii sani tole? Kunniin hin qaban waan barbaachisu. Waan barbaadu dafi fidadhu kootu. Dafi. Aannan hin jira aannan asitti qicu? Aannan hin jira. Aannan isa asitti buusii waan jiru bakka waan jiru qopheeffadhu ati ariifadhu. Dafi harka ho'i na jee. Harka ho'i dafi. Qopheessaa jirti. Naju dafi kan. Hundumatti hin gooture mucattiin xiqqoo furdoo baay'ee nyaachuu dandeetti.
ittuma qadaadi. Yoo muuzii illee jira na fakkaate asuma biraan kee ture sallee fiddee. Poostalitti? Poostalitti? Koo hin dhaqqabu bakko. Maal godha bu'aa? Amma natti himta ishee biyyaansi yoo. Akkam godha hin dagadhee bee hin dagadhe kaleessa moo dheen gadda natti himte ishee. Maal hojjeta akkami dagatta keessumaa akkami har'a dhufte akkami har'a dhufte dhalli namatti malu wabii. Hin dagadhe na jee dhiifama naa godhi kaa. Namni dagatuu hin danda'u ree dafi kaamee dafi ariifadhu. Amma namicha bira dhaqee si bilbilaa? Isuma bira gahii naa bilbili. Dafi mucaama suuqii sana ka gadii san tolee. Bakka si bilbila. Ayyeesh. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa si gaggeessee jira jechuudha. Deemtee jirti fiduudhaa fi kanaaf waan barbaachisu jechuudha. Akka shamarri quxumni takka taa'uu qabutti jechuudha. Akka shamarri quxumni takka taa'uu qabdutti quxuba ta'ee taa'a jechuudha. Akka qaamni kiyya mul'annetti akka nan arginetti isiin akka isiin nan arginetti hin taa'a jechuudha. San booda dhuguma dubbachuudhaa fi wanti manaan qabdu fixattee jirti. Akkuma isii mucaa bira geessee mucaa bira gaheen si bilbila naan jettee bilbila kiyya switch off godha jechuudha. Hin cofa bilbila kiyya. San booda yoo isiin deebitee dhuftu nuti akka nama as gaheetti jechuudha. Intalattii asiin gahee akka nama deemeetti uffata uffadhee asuma bira taa'a jechuudha. Uffata uffadhee qophaa'ee yeroo isiin deebitu eenyutu mana jira keessummitti mana jira jechuudha. Ani immoo bilbila kiyya hin cufadha completely jechuudha. Najuun gaafa deebitu intalli mana jirti jechuudha. Akkasii na duukaa bu'aa uffata uffadha.
Dubbarraan gad uffadhaa. Akkam nagaa jirtanii san booda. Tole kaa kabajamtoota hordoftoota ta'eera akkam. Kabajamtoota hordoftoota WebTube. Egaati akkuma argitanii bifa kanaan uffadhee jira. Hin taane hin fakkaanne. Mee nama akkanaa wayii argitanii hin beektanii safaratti? Shamara akkanaa wayii argitanii hin beektanii isin safaratti mee? Naannaa keessa hin jirtu shamarri akkanaa? Jenna jechuudha. Najushaan gaafatee fitee dhuftu maal akkasii jettu kanuma wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa kanaaf jechuudha. Isinidha I think dhufaa jirti ta'a. Kanaaf qophoofnee isii eegna jechuudha. Hin ta'a jedhee yaada. Kanaaf na duukaa bu'aa, na hordofaa, waan uumamu, waan dhalatu walumaan ilaallaa jechuudha kabajamtoota hordoftoota WebTube. Kanaaf akkuma isin jedhe godhaa ka. Tole. Muba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam jirtan? Nagaa jirtu? Nagaami. Fayyaa. Akkam isin? Nagaa. Jirtanii? Fayyaami. Haga nagaan dhuftan? Inni baga rabbiin nagaan isinii fi baga nagaan nu eedanillee akkam jirtan fi? Nagaa alhamdulillah amin. Jecha baattanii? Omaan jen. Nakumaami? Wabiin natti mee ture? Har'uma natti mee dhufuu keessanuu ani quban qabu iyyuu isinuun eeyne. Anillee darbee taajittuu kanan deebi'a jedhee silaa garasii. Sanumaaf ijaan isin argu malee jedhee gara keessan kana dhufe yeroo dheeraa isin hordofaa ture yuutuubii gubbaa irratti. Baga nagaan dhuftan waan nan dhufuu keessanii. Baga nagaan nu eegan isinillee. Akkanumatti ol barataa namni. Sirrii. Isaan wal argitaniirtu? Isaan wal argitanii? Asumaan nagayeeti nama wayii meeshaa wayii fuudha jedhii na bira gaggara galee. Asumatti egaa naan jedhee aga isiin dhuftu. Eshi. Daa'imti isinii urga'ami? Urgama. Akkam waa jajjabaatti? Homaan jettu. Isin duute jabeeffattanii? Homaan jennu. Waan jedhu. Baay'eema tokko nutti toltanii TV kana gubbaa irratti yeroo hunda yoo hojii geessinu isinuma laalla. Hedduu takka namatti toltanii. Maal godhan sooshaal miidiyaa kana walitti nama fidaa? Sirriidha. Maaluma yeroo jettu fakkaatanii akkuma yeroo jettutti deemanii. Bareeda hojiin keessa waa baay'ee irraa barachaa turre beeytanii anillee seenaa akka keessanii kana qaba otoo adiin deemin dura. Homa akkanaa kana dabarsine sanuma yaadannee beektanii sila.
Bilbilli isaan dalagu bar. Bilbilli isaa hojjetu. Hin hojjetu. Jaggami namoota sa'aatii meetti tole haa dhufu. Sa'aatii meeshaa mijatee haa dhufu mata korkoon qabu. Maal jedhee keessumaa mana gatee baay'ee. Yeroo argamuu danda'an ergaan akkasii kan qabu. Yeroo argamuu danda'anitti ergaan akkasii kan qabu lakkoofsa tokko tuqa. Amala bilbiltaniif amma argachuu waan. Gara deemu isinitti nimna inni. Asuma suuqii maa waa fuudha jedhee na biraa gaggara galee fi suuqii makanaa waa fuudha naan jedhe. Mee bakka waamee dhufaa takka hin mukainaa kaashin. Uma tokko rakkoon qabu. Uma tokko rakkoon qabu dhiisa. Hin cinqaminaa isiin. Uma tokko rakkoon qabu. Cinqaan qabu. Isa tunatti nimini bar har'a reefuma kana kun haqawame isin dhufaa kaa dhufu kaatan kana natti mee bakkeessummaan dhufaa jedhe. Hin dagadhe naan jedhee waan kana inni illee natti mee hin dagadhe jedhe. Hin dagadhe naan jedhe. Daa'imti raftee. Inni raffisee. Rafte. Jeetu isin dubbattu. Jeetu waa'een jeetu hamma dubbattu. Dubbattu. Maamila bilbiltaniif amma argachuu waan dandeenyeef. Oh, damai itu kan. Itu. Imbe itani waan kan. Imbe itani. Yeroo tokko tokko. Hindi kama agaru sila kanatti bisa keessummaa simatanii. Lakkuma tokko rakkoon qabu wallahi nama tokko. Namaan cinqaminaa. Aga laaqana geessinu qabadhaame kan. Naa tokko hin cinqaminaa tole. Inni batinaa taa. Yee walillee hin beeknu garuu wal fudhannasuutuma inneeti bara. Mee Faaxumaa naan jedhanii. Sooshaal miidiyaa makana gubbarra isin beekaa beektanii. Akkana. Nama baay'eetu nu beekaa nutu nama hin beekne malee. Sirrii maal akkana beeku. Nama irra. Dhiisaan yookaan hin deemaa iyyuu. Ara maaliif deemtanii? Buna dhuganii deemtanii. Akka isaan deemaa iyyuu. Sa'aatillee narraa deemaa jira. Rakkoon qabu hin dhaqqabdanii waan mara. Hin dhaqqabdanii waan mara. Bakka waamee dhufu waamee dhufaame. Takka waamee dhufa. Yoo waamtanii ree? Seenaa qaba. Anta? Wabi. Hah? Lolde. Ada budi kawata. Kesmu tidak pernah jatuhkan wala. Hah? Anak budi kawata. Wabi maja curah pun. Hah? Prankiina. Kan Frank na borani. Kami nama borarri itu kayak prankiina. Wamne kana botan adik istri abu wala wabi atmaini. Namna kana te. Nora astashia na kai nasi. Kai. Nora sana enggak ini.
والله أنا براش مودي كنا نلعب شيء نعم في عارفة تدري مودي ركبته فرانك تاديرتا يروم فرانك أنا قلت شو تابعت ربي وانا جيكت سياكين يوكي يتوقف آرتا يوكي يتوقف دلولتا إيه بقى أنت نسينا مسجا أنت نسينا إني يوم كي يتوقف بروني تاري دلولتا أبوه بيجلس كذي أدو كيس نوردني أما ده وانا كمان نجرو كنا كيس أمو أبيتو أدو كيس الهمر أسجيب إتنيك أكتر كمان جمنا بيتو أكنا برانك نام غراني نكمل ما غراني بكتيا دي أني كنا رفينا برانك سي غراني إيه نرجع كل كنا رابي شيء نه أكون تكا ولا فنجرين بيت ما بيجورا أكو سلالة ندارين دمو ندارين وان ما تبغى تلالو في بيت أكون ندارين أكم ما ينو لالو يشيلال غرام لالو لامس كي كاميرا نارا ودي كاميرا أمسي ما كان برانك تاديرتا نجوي متجرالو أنا رفيقة أمسي أمسي